Ashama attam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii aadaa wal arrabsuu naannoo Keenyaa naannoo Oromiyaa bakka tokko tokkotti yeroo cidhaa yookaan yeroo fuudhaa fi eerumaa aadaa wal arrabsuu jechuun isa fuudhuu fi ishee eerumtuu misirroo lamaan yeroo arrabsan naa dubbisi jedhameen yani keessaan qabu ani harka qulqulluudha harki koo qulqulluudha keessaan qabu ani naa dubbisi jedhameen waan ta'eef akka armaan gadiittan dubbisa jechuudha. Akkas jedha Dr. Naabiyaad Geetuu dhugaasaa osoo iluudhaa fuudhee callisnee ittiin kenninu nuti intala alangaa akkasii miti. Shafaafaa muujaleeni manarratti ijaarratte maaliif hin taane mulluc goonee arrabsinee itti heerumsiifne. Fakkeenyaaf dooktorri kunoo osoo naqatee fuudheera ta'e akkas jedhuun shamarran guyyaa borii gaafa inni mana warra intalaa dhaqu yaa soddaa obbo sooressaa soddaan argaa na dabarsaa soddaan argaa na dabarsaa diinqan darbaa na dabarsaa mana abaayyoo koo mana abbaan talaa hoolaan asseentee gilgilii fixxee mana abayyoo koo mana abbaa gurbaa golfaan asseentee sinkirii dhiqxee yoo sareen gamanaa dutte yoo sareen gamasii dutte soddichoo silaa dabeessaa gad kaatee cufaa jabeessaa ol kaatee haadhatti odeessaa albaatiin gorro balleessa fincaaniin daaraa baseessa hacabuu dhiira shan keessaa hariyaa asii balleessaa kunoo gurra dhiiraa balleessaa maaf lafa ilaalaa silaa dhalaadha mee jala laalaa maaf lafa laaltaa sodaachuu feetee maaf karaa laaltaa baqachuu feetee asiinoo ana achiinoo mana karaa kan baataa har'uma albaatu hin hartaa hartuun salphattaa hojjaa dheerattaa riqichaaf toltaa sirra adeemna garaa bal'attaa dinnichaaf toltaa sitti affeellan nakaa jiini aduu qabaa hin ifuuf malee yoo ifes maali ani oduu qaba hin himuuf malee yoo himes maali soddeeni ulfaaye du'a wallaale yaa maaramiiki mucaa harkaa miidhi waddeessa gaaraa fardeen jiksitee jalli awwaarofte magan yaa soddee qacceesi jalaa nadheen jibbitee garbi ayyaanofte baga qaanofte abbee soddaa koo alangaaraaftaa munnee nadhaantaa otuu nadhaantee 50 baaftaa dhibbaan samaanta 50 kooti dhibbi kan mootii yaa soddee moojii durba hin fuutu yaa subboo gatiin keenya 60 uwwisaani 70
jedhee dhaame abbaan durbaa dhaggeeffadhu yaa gurbaa cinaan kee argee kan jilbaan qixxee nallee hin saalfattu sabii hin addattu cinaan kee argee kan cittoon fixxee hin sassaabbattu kan gad baafattu agadaa baala duroo inni akka kooru kunoo garbicha keenya duroo yaa hiree roobaa yaa hiree akkanaan jedhee soddaan koo haadha koo beektaa naan jedhe haadha isaa maaliin wallaalee dhaabbii tumboo irra gugguufti akka harree dhaltuu dhudhuufti agadaa ishee mukaan mukoo soddaa koo ishee munneen bukoo itti buufaa hin bilcheessina sanyii namaan qixxeessina somaa eeboo cabaa wayyoo eeboo dhabaa hiriyee koon dhabaa fudhatee sokka kunooyee agadaa qaaruutti nyaattu soddaan koo maal ta'ee jamaa kan cinaan kaasuutti baatu barbaree baala sukkaaraa akka waan qotee as kaa'ee marmaree maaya itti cuqqaalaa arangamaa baala daggalaa gad baaseen miicca surree kee ol fudheen dhiita munnee kee yaa gufuu baala eebichaa dhuufuuf jirta dhuuftichaa maaliif karaa na eegsistaa akaayii garbuu qorii fal'aanaa ati akaakuun qabdu gurbaa sooromna ayyaanaa jedhama ture osoo goda keenyaa fuudhee wayyoo silaa ijaan qaba intala warra garraamii argatee otoon arrabsamin fuudhe isa intalaan jedhamu immoo viidiyoo biraatiin sagalee biraatiin itti fufnaa isiniin jedha horaa bulaa. Yaadni kun nyaatu kaasee namni aadaa gara adda qabna aadaa biyya keenyaa aadaa addaatu jira maaliif jechuun barreeffamni kun ammaxxaneetoo jiru Aleeksi Taayyee jalatti ammaxxaneetoo jiru maaliif gara viidiyootti hin geeddarree ittiin ijoolleen tarii mana gara feesbuukii dhufanii dubbisuu dhiisuu danda'u jennee yaada isaa jechuudha aadaa doktornaaf yaadi kaayaa cinni isaanii waan adda nu barsiisaa jira waan hedduu nu barsiisaa jira waan ta'eef jechuudha cidha baay'ee bareedaa cidha baay'ee gaarii cidha isaaniillee dhukkuba turraa na hambisee malee silaa nana deemaan ture kanaaf jechuudha ammoo shamarranii barreeffamu ani kophaa koo maalfamni dubbisee to kolfaa daawwattoonni koos dubbisanii kolfanii jedheeni kanaaf iyyuu jechuudha garuma isaatti garuma dubbisaa keenyattan sin deebisa ammas ni danda'ametti like nu gochaa nu faana turaa siniin jedha garuma isaatti sin deebisaa siniin jedha intaloo jibbitu na jibbita malee egaa akka aadaa keenyaatti gurbaa qofa miti kan arrabsamu atis osoo goda keenyatti heerumte gaafa ati ol seenuuf dhuftu ulaarratti si eeganii akkasiin jedhu turani shamarran keenya danda'igaa aadaadha kan akka ishee argattee
kan akka ishee argatte isheenoo akaafaan ejjeta miinzeenoo shafaafaa muujaleeni naannoo bargaanfataa dhufte kunoo kan haati dhaltee kosii keessaa keesse jaartiin qoortuun kun akkamiin har'a geesse yeroo mana abbaa koo dhuftu maaltu boquu si cabse maaltu si qaanesse ol jedhi natti himi eda urroo dibattee diinqa harmee kee teessee maal faa jettee boossee yeroo ati gadditu hireen dhageessee firri fagoof dhiyoo kan walitti odeesse akkas jettee boossee irraan gadeen kufee irraan fadheen dhufee karaa booraa jalaa mocoree ani maalan godhee obboo kootoo godhee anoo fideen dhufee kooraa fardaatu fixe qoraan naqnaan bade kolaafamee bade boo'eenaa kadhannaan innoo namararraan suubboof kenneen dhufe jedhee siiboo hundatuu dhagaye olliyaan haasa'u muka arbaa gaaddisa leensee durbummaa gaaddisa keessee isa faa gaabbita teessee si ofonfolee si fardatu godhe hammi gandaa si hobobsa munneen kee dhiiga coccobsa gidaamiin talbaa facaasaa inshilaala naannesseetoo injiraan sitte hana qumee qinxiraama naannesseetoo kan funyaani cilaatti eessa koo jibbitaa kan wannoon gurraatti kan wandaboon wudduurraan ciccitaa abiddaaruu galatee yaa sidhiis naan maal qaba yoo sidhiisan maal qaba kan si caalutu dhalate gatamaan baala harcaafatee eessaa fuutee yaa obboo koo gatamtuu biyyi irraanfate birriin obboo saanduqii tokko niitiin obboo waan silmii tokko egaa hin badee yaa birrii obboo ani kana booda haasaa keessan hin dhufu cidhi keessan haa eebbifamu waliin umurii dheeradhaa damma birzii yoo barbaaddan immoo naaf bilbilaa jedhe.